Akkam jirtan hordoftoota keenyaa kun Finfinnee News Networkidha. Anis Daani'el Dibaabaati. Egaan sagantaa keenya har'aa keessatti ajjechaa lammiilee Oromoo magaalaa Agamsaa aanaa Kiiramuu godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa jiraatan gaafa hagayya 30 2022 finxaaleeyyii Amaaraatiin raawwate ilaalatee hawaasaa fi bulchiinsa magaalaa Agamsaa dubbisnee jirra. Waan isaan jedhan waliin dhaggeeffannaa. Egaan gara sanatti tun isin dabarsin fuulduraa ajjechaa kana wajjin wal qabatee qaamonni ka'an hedduutu jira. Achi keessaatii waraanni Faqqadaa Abdiisaatiin ijaaramee achi keessa socho'u nama tokkodha. Lammaffaa irratti ajjechaa kana kan raawwatan finxaaleeyyii Amaaraa ta'uu isaaniiti. Isaan kana ilaalchisee odeeffannoo garaagaraa waan dhageenye qabna. Egaan ajjechaan kun akka lammiileen nuun jedhanitti kan inni deemsifamaa jiru waggoota lamaan darbaniif akka inni ta'edha. Finxaaleeyyii Amaaraa kanaatiin. Gaafa jalqabaa ajjechaa kana kan isaan jalqaban humnoonni Faqqadaa kun erga waamicha mootummaa Itiyoophiyaatiin isaaf ta'een waraana bilisummaa Oromoo irraa adda ba'ee ajaja hooggana isaa Jaalmarroo Dirribaa Haamalee gara mootummaatti harka kennatee achirraati immoo haala waan hubate haala fakkaatuun dirreetti deebi'ee humnoota ijaarratee socho'uu jalqabeeni. Erga achitti socho'uu jalqabeetii namicha dureessaa nama Amaaraa tokko nama obbo Mollaa jedhamu naannoo magaalaa Agamsaa sanarraa erga horii irkaa fudhateen booddee horii gara miliyoona 3 irkaa fudhateen booddee gaararraa darbatee akkan ajjeesedha. Kan finxaaleeyyiin Amaaraa haaloo sana bahuudhaafiti uummata Oromoo kanallee rukutuu jalqaban kan jedhutu jira jechuudha. Karaa biraatiin immoo humnoonni Faqqadaa Abdiisaa kun mootummaan waan isaan hidhachisee bobbaasellee ni fakkaatu kan jedhutu jira. Humnoonni Faqqadaa magaalaa seenanii ba'u akkasumas humnoonni mootummaa magaalaa seenanii ba'u lachuyyuu walitti hin dhukaasan odeeffannoo jedhutu jira. Egaan kana ilaalchisee bal'inaan uummataa wajjin waan mari'anne qabna nu caqasaa isiniin jenna. Egaan waan humnoota Faqqadaa kana irra deddeebi'amee kan kaafamu gaafa hagayya 28 humnoonni mootummaa milishoonni naannoo Oromiyaa naannoo magaalaa Agamsaa sana buufatanii turanii duula gara kaabaatti labsamee jiru sanatti bobbaafamuuf achirraa akka isaan kaafaman dubbatama. Gaafa 29 hagayya 29 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa 23 immoo humnoonni Faqqadaa Abdiisaa magaalaa Agamsaa seenuudhaan lammiilee irraa meeshaa akka isaan hiikkatan akkasumas immoo milishaa mootummaa irraallee akka isaan hiikkatan walumaa gala qawwee uummata irraa gara 48 walumatti meeshaatti garuu gara 70 olii hawaasaa fi milishaa naannoo sanarra jiran irraa erga hiikkataniin booddee nyaata uummatarraa gaafatanii humnaan nyaatanii akka isaan baanidha kan himamu. Akkasumas finxaaleeyyiin Amaaraa kun borumtaa isaa gaafa hagayya 30 jechuudha. Dhufanii lammiilee irratti jimlaadhaan ajjechaa akka isaan raawwatanidha jechuudha nuti qabnu. Egaan sana booddee humnoonni Faqqadaa gaafa 27 illee achi deebi'uudhaan namoota gaafa finxaaleeyyiin Amaaraa sun dhufanii ajjechaa raawwatan qawwee qabatanii dhukaasan isintu dhukaasaa ture jechuudhaan nam tokko irraa akka isaan qawwee fudhatanidha. Haala sanaan jaarsi gaaf sana ilma obboleessa isaatii finxaaleeyyii Amaaraatiin ajjeefame qawwee erga Faqqadaan irraa fudhateen booddee aariidhaan akka isaan of ajjeesan illeen odeeffannoon nu ga'ee jira jechuudha. Mee kana ilaalchisee marii gochaa turraa gaaffii deebii jara wajjin gochaa jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u jennu. Mee egaan Agamsi bakki isheen itti argamtu aanaan Amuruu eessatti argamti kan jedhu maappii waliin ilaallaa nu waliin tura. Egaan Agamsi akka asitti mul'atu kanatti iddoo kanatti argamti. Kiiramuu
kiramuurraan gara kaabaatti akka isheen argamtudha. Kiramuudhaaf amuruun baay'ee walitti kiphanii walitti dhiyaatanii kan jiranidha. Egaan lachanuun isaaniiyyuu kiramuun aanaan kiramuu kunii fi aanaan amuruu gara kaaba baha Wallaggaa keessatti kan argamanidha. Gara daangaa Amaaraatti dhiyaatanii argamanidha jechuudha. Amaaraa fi naannoo Amaaraatiif naannoo Oromiyaa galaanni Abbayyaallee akka inni adda muree darbu ni himama jechuudha. Egaan naannoon Agamsaa, magaalaan Agamsaa iddoo kanatti kan argamtu ganda lama kan qabdudha. Oromootatu keessa jiraata. Haa ta'uutii Oromoota malee aanaa kiiramuu kana keessa bara 1977 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yookaan 1984 akka lakkoofsa Awurooppaatti sababii hongeetiif, sababii beelaatii fi qaba biyyattiirraa warroonni beela'anii gara Oromiyaa deemanii akka isaan qubsiifaman mootummaan Dargii hedduu sana taasisee ture. Haaluma kanaan naannoo Amuruu kana keessa hedduminaan buufatanii akka isaan jiranidha lammiileen Amaaraa. Haa ta'uutii lammiileen Amaaraa kun amma waggoota muraasa fuulduraatti Oromootaa wajjin walii galanii akka isaan jiraachaa turanii fi qonna Oromootaa irratti akka isaan bobba'anii turan, Oromootaaf akka isaan hojjechaa turan fi hawaasa wajjin walii galanii akka isaan jiraachaa turantu himama. Haa ta'u malee waggoota lamaan darban irraa qabee humnoonni faannoo jedhaman, humnoonni finxaaleeyyii yookaan shororkeessitoonni faannoo jedhaman humnoota Amaaraa irraa ijaaramanii mootummaan deeggarsa godhee fi achi qubachiisee mootummaan Itoophiyaallee lola kaabatti gaggeeffamaa jiru wajjin wal qabate achi qubachiisee akka isaan achirraati lammiilee Oromoo weeraraa jiranii fi lammiilee ajjeesaa akka isaan jiran akkasumas saamicha gaggeessaa akka isaan jirantu himama. Egaan akkuma argitanii Agamsi kaaba kiiramuutti kan argamtudha. Haa ta'uutii kiiramuu kana keessatti baadiyyaa haroo baggin jedhamu keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa qubatanii achi keessatti kaampii waraanaa dhaabbatanii achi keessatti leenjiyaa jiru. Achirraa qabaniiti kan isaan bobba'anii ajjechaa kana lammiilee Oromoo irratti raawwatan kan jedhu odeessa qabna. Kanalleen egaan warri nuti haasofsiisne hawaasa keessaa fi bulchiinsa magaalaa Agamsaa kana ilaalchiseellee waan nuuf kaasan qabu. Egaan ajjechaa kana kan isaan raawwatan finxaaleeyyiin Amaaraa naannoo Amaaraarraa bobba'anii otoo hin taane irra guddaan isaanii akka jedhamutti haroo baggin kan jedhamu aanaa kiiramuu keessa kaampii ijaarratanii achirraati kan isaan bobba'anii lammiilee Oromoo irratti dhaabbataadhaan deddeebisanii ajjechaadhaa fi saamicha qabeenyaa raawwachaa jiran jechuudha. Yeroo garagaraatti hawaasa irraa guutummaatti gara loon 3,000 olii akkasumas nama dhuunfaarraa gara 300 akka isaan oofatanii deeman illee ni himamu. Ajjechaa gidduu kana raawwatanitti wal qabsiisee gara suuqota 200 olii akka isaan saaman illee ni himamu. Konkolaataa 5 dhaabanii achi keessatti fe'anii akka isaan deemantu himama. Egaan kana ilaalchisee marii hawaasa wajjin goone qabnaa nu waliin turaa isiniin jenna. Egaan garuma marii gaaffii deebii hawaasaa fi bulchiinsa magaalaa Agamsaa wajjin goonettan isin ceesisaa. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u jenna. Hello. Naguma akkam jirtaa? Ayyee baay'ee gaarii. Egaan sababiin bilbilee fi ajjechaa jiblaa finxaaleeyyiin Amaaraa lammiilee Oromoo irratti gaafa hagayya 30 aanaa Amuruu magaalaa Agamsaa keessatti raawwatan ilaalchiseeti. Mee tartiibumaan maal gaaf san akka ta'ee fi walumaa galas immoo haga ammaa sochiin finxaaleeyyii Amaaraa kun naannoo sanatti yeroo agamiitiif ture akkam ture kan jedhu mina ibsa. Tolee galatooma jalqaba
irratti duraa duuba dubbisaarraa gaafan ka'u dhimmi finxaaleeyyii naannoo Amaaraa irraa dhufaniin uummata keenya irratti ga'aa jiru kuni ka'umsi isaa waggoota lamaan dura ture. Oromoo biyya keessa erganii nama Faqqadaa Abdiisaa jedhatu gara Horroo Guduruu sana seenee ture. Namni Faqqadaa Abdiisaa jedhamu suni erga dhufee biyya seenee booddee dhimmoota diinummaa finxaaleeyyii Amaaraa uummata keenya kanarra ga'anii namichi kun sababa ta'ee ifaaf ifatti mul'achaa jira. Sababiin isaa namichi kun erga dhufee namoota qabeenya gurguddaa qabanii fakkeenyaaf waggaa har'aa magaala Agamsaa ganda Illaamuu jedhamu keessatti nama Mollaa jedhamu tokko nama saba ta'e miliyoona 5 naaf kenni gaafata. Qarshii miliyoona 5 hin qabu, qarshii miliyoona 3 garuu konkolaataa gurguree siifan kenna gaafa inni jedhu namticha sanarraa qarshii guddaa naannoo miliyoona 3 erga akkaawuntii Faqqadaa sanatti gadi booddee lubbuudhaan qabee namicha sana butee hulluurraa lubbuu waliin ajjeesedha. Garuu fayyaa isaa badee wanta qabatamaa gochuudhaan namoota waggaa naannoo sana jiraatanii aarii guddaadhaan kaasuudhaan akka isaan naannoo Amaaraa irraa humna dabalataa fidanii humni finxaaleeyyii naannoo Amaaraa kan goosise namticha kanadha. Mollaan kun maqaa guutuun eenyu jedhama ni beektaa? Ammatti Mollaadha maqaan isaa, maqaa abbaa isaa hin qabanne. Garuu jiraattonni naannoo Agamsaa sirriitti kan beekan nama hojii gurguddaa qabuuf nama konkolaattota illee kan qabu sooressa nama turedha. Nama duukaa uummata naannoo sana duukaa nama soshaalii sirrii nama qabu ture namtichi kun. Hayyee. Galatoom itti fufii naa ibsee. Nama sana erga ajjeesee booddee afafaadhumatti gara saba keenya warra hidhatan adamsee formeeshinii fudhachuudhaan qawwee saba keenyaa gara hiikuutti guddachaa dabalaa dhufe humni faannoos namoota jalaa akkas ta'an sana keessa haaloo keessa galuudhaan sabata godhatanii daangaa Oromiyaa seenanii dhufanii kaampii mataa isaanii waggaa lamaan kana hundeessuudhaan aanaa Kiiramuu hollaa aanaa Amuruu kan taate magaala batamaa kan ta'e kaampii keessatti leenjiyanii humna waraanaa gurguddaa kan keessatti oomishan naannoon namoota 7,000 waggaa qabatamaatti argaman. Haroo Baggiin bakka jedhamutti kaampii waraanaa dhaabbatanii achi keessatti leenjiyaa jiru kan jedhu aanaa Kiiramuu keessatti wanni kun akka inni deemaa jirudha kan naaf himaa jirtu. Haroo Baggiin kuni magaalaa Kiiramuu irraati magaalaa irraa hagam fagaata? Agamsii fi Kiiramuun fiiyyuu kiiloomeetira 20 irraa fagaata. Baadiin kun immoo yoo haroottis yoo kan taate aanaa hollaa waliiti. Aanaan Amuruuf aanaan Kiiramuu. Gandi haroo suni aanaa Kiiramuu jalatti kan argamtu magaalli Agamsaa immoo kan duwwaa lama qabdu aanaa Amuruu jalatti kan argamtudha. Baggiin hagam fagaataa Agamsarraati? Deemsa miillaan naannoo sa'aatii tokko kan hin caalledha. Hollaa waliiti. Ganda baadiyyaadha baadiin sun. Akkas jechuun ganda baadiyyaa Baggiin kan sa'aatii tokko duwwaa Agamsarraa fagaattu keessatti kaampii waraanaa dhaabbatanii achitti leenjii waliif kennaa ijaaramanii bobba'aa jiru jechuudha. Irratti ijaaramanii uummata keenya ganda baadii sanarra jiraatu yeroo jalqabaaf kan isaan buqqisanii waggaa darbe dabarreen ture.
buqqisuu qofaaf miti saawwan isaanii saamanii qalanii nyaachuudhaan isaan kaan daangaa oofanii laga Abbayyaa daakanii ce'uudhaan qabeenya hedduu miliqaa turanii. Yeroo sana waggaa har'aa nama maatiin isaa Simaa Goror jedhu irratti waraana banuudhaan magaalaa Haaroo seenanii maatii tokko keessaa nama maanguddoo Simaa Goror jedhamu nama 9 gubanii barbadeessanii mana waliin. Kun yoom ta'e naan jette waggaa tokko waan jette natti fakkaate mee irra deebii naa ibsi yoomi kan isaan maatii obbo Simaa Goror jedhamu nama 9 kan isaan mana wajjin guban. Biyyaa isaa qabatamaatti yoo yaadachuu baadhee waggaa nama bu'anii kan isaan uummata baay'ee saba keenya irratti saba Oromoo irratti ture. Sanumaan kan baay'ee nama gaddisiisu maatiin kun garuu maatii 9tu mana tokko keessa guyya tokkotti barbadaa'e. Isaan mana keessatti qabsiisanii. Sababii akkamiin akkas ta'e kun guyyaa ta'e immoo halkan ta'e akkamittiin namni 9 marti mana keessatti dhumuu danda'e? Waraanni gaafa ta'u uummanni keenya saniitti waan baqatuuf maatii isaa warra guddaadha ture namni suni anillee maatii sana magaalaa Haaroo keessa kan isaan jiran guddaa maanguddoo mana jiranii ijoollee isaa waliin namni 9 maatii tokko keessaa gaafa sana abiddaan gubatee kaan ajjeesanii bira darbanii jechuudha. Yeroo sana garuu bulchiinsi aanaa Kiiramuu akka waan birrii guddaadhaan humna fiixaaleeyyii kanaaf lafa kennee walitti mootummaa waliin akka jiru sababiin isaa iyyuu naannoo sana akka kaampii waraana Amaaraa kun akka inni Oromiyaa keessatti socho'aa jiru lafa isaaniif kan babal'isaa jiru bulchiinsa aanaa Kiiramuu yeroo sana ture akka. Hayyee galatoom. Mee waa'ee Faqqadaallee kaastee turtee gara rakkoo amma dheengadda uumame kanaatti deebinaati. Gaafa hagayya 30 finxaalayyiin Amaaraa gara 200tti lakkaa'aman dhufanii akka isaan lammiilee Oromoo jimlaan bakka tokkotti akka isaan fixanidha. Irraa akka buqqisanii fi loon ooffatanii akka deemanidha kan odeeffanne. Kana laalchisee mee bal'inaan ibsi hagammaatti ajjechaa kanatti dabalatee saamichi qabeenyaallee ni jira kan jedhutu jira. Hagammaatti waan isaan saaman kanallee naa kaasii irraa naaf dubbadhu. Egaa namtichi Faqqadaa Abdiisaa jedhamu kun naannoo sana keessatuma socho'aa jiru. Waraanni mootummaa magaalaa Agamsaa irra buufatanii jiranii gaafa hagayya 23 bara 2014 kan Itoophiyaatti humni mootummaa naannoo sanarra jiru gara lola kaabaatti akka inni deemu ajaja mootummaan baaseen achirraa socho'a. Hagayya 23 naannoo sana keessa naannoo sana jiru wanta socho'uuf namtichi uummatatti ol seenee magaala to'atee Faqqadaa Abdiisaa. Namoota walgahii waamuudhaan isin dhaabbatu waraana hoogganamaniif loltoonni ana jala jiran kun isinis si'achi waliidha. Isiniin meeshaa hidhachiisuun hin barbaachisu meeshaa qabdan nuuf kennaa jechuudhaan addabaabayii irratti dhaabbatee lakkoofsaan namoota 48 ta'an irraa kilaashii fudhateedha. Erga kaleessaati bulchiinsa naannoo Agamsaa magaalaa Agamsaa illee dubbiseen ture. Inni immoo uummata duwwaa irraa illee miti milooshoota keenya irraa illee hiikkateera. Gara nama 71 irraa hiikkate kan jedhu illee kaasee ture. Waan Faqqadaa gaafa akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa hagayya 23 dhaqee hawaasa akka humnoonni Faqqadaa hiikkachiisan naa kaaste. Ani immoo kaleessa
bulchiinsa magaalaa Agamsaa dubbiseen ture. Isaan immoo obbo Malkaamuu Akkasaa akka jedhanitti humnoonni faqqadaa hawaasa duwwaatu hin taane milishoota mootummaa illee gara hedduu irraati walumaa gala uummataa wajjiniin gara 71 irraa hiikkachiisanii kan jedhu kaasanii itti naafuuf. Kuni wantuma qabatamaadha. Uummatarraa guyyaa sana sassaabbachuunsaa kan uummatarraa ragaa qabatamaatu jira. Erga sassaabbatee biyya 23 sassaabbatee naannooma sana keessa uummataan nyaata nuuf fidaa jedhee doorsisuudhaan utuma nyaatu guyyaa sana bulee gaafa hagayya 24 humni finxaaleyyii Amaaraa ganama obboroodhaan uummanni magaalaa Agamsaa utuu rafaa jiru naannoo Haaroo Baajin jedhamu sanarraa dhufuudhaan naannoo loltoota 200 olii kan ta'an uummata nagaa irratti rasaasa banuudhaan dhukaasuudhaan hanga guyyaa keessaa sa'aatii 8tti ajjeechaa baay'ee nama jibbisiisuu fi akkasumas lubbuudhaan daa'imman baay'ee qabanii kan deeman bishaan keessatti gataniillee ergasii naannoon daa'imman 5 argamaniiru gocha badii akkasii raawwatanii. Hagayya naannoo 27 immoo hagayya gaafa 27 faqqadaa Abdiisaa kanaan hoogganamuu fi innumti mataan isaa iyyuu faqqadaan gara magaalaa Agamsaatti ol seenuudhaan ammas irra deebi'ee lammaffaa meeshaa warra hafe gaafa sana warra ofirraa ittisaa warra ofirraa faccisaa ture namoota sana liistii fudhachuudhaan isin meeshaa qabdu nan dhaga'ee gaafa sana dhukaasaa turtanii ofirraa falmaa turtanii kanaafuu jechuudhaan nama Ruuchaa Nagaasaa jedhamu ilmi obboleessisaa humna finxaaleyyii Amaaraa kanaan kan ajjeefame maqaan isaa dargaggoo Tamee Boongee nama jedhamu ilma obboleessa Ruuchaa Nagaasaa kanaa ajjeesanii ture. Namni Ruuchaa Nagaasaa jedhamu kun meeshaa kilaashii waan qabuuf gadda sanarraan aarii sanarraan kan ka'e gaafa faqqadaan kun ammayyuu meeshaa kenne jedhee gaafa hagayya 27 gaafa inni gaafatu of ajjeesanii lubbuu isaanii dabarsaniiru maanguddoon kun. Mee tartiiba kee irra naaf deebitaa faqqadaan humnoonni faqqadaa gaafa humnoonni addaa Oromiyaa milishoonni Oromiyaa gaafa 22 akka kan Itoophiyaatti erga bakka sana lakkisanii gara kaabaatti bobba'anii booddee oromtaa isaa gaafa 23 humnoonni faqqadaa dhufanii akka isaan uummata hiikkachiisanii fi nyaata humnaan irraa fudhatanii nyaatan akkasumas immoo finxaaleeyyiin Amaaraa gaafa 24 yookaan hagayya 30 dhufanii ajjeechaa sana hawaasa irratti erga raawwataniin booddee guyyaa 3 booddee humnoonni faqqadaa ammas deebi'anii dhufanii namoota gaafa finxaaleeyyiin Amaaraa lammiilee ajjeesaa turan ofirraa faccisaa turan isin warra qawwee qabatanii haftanidha jechuun qawwee kan harkaa fuudhanii ajjeesan kanaan jette. Kan isaan ajjeesan eenyu jedhama namni aarii sanaan of ajjeesillee jira naan jette sanallee mee irra deebiinaa kaasii eenyu ture kan isaan ajjeesanii kan faqqadaan fa ajjeesanii kan of ajjeese eenyudha? Ajjeesanii ammatti wanta qabatamaa hin jiru. Namni of ajjeese kuni kenni jechuudhaan dirqisiisanii meeshaa isaa of irraa fuudhuuf gaafa ka'anii aariirraa kan ka'e gaafa 24 hagayya sana garuu mucaan obboleessisaa kan jalaa ajjeefame nama Ruuchaa Nagaasaa jedhamu maanguddoo Ruuchaa Nagaasaa jedhamu of ajjeeseedha gaafa 27 aarii faqqadaa Abdiisaa sanarraa kan ka'e meeshaa koo kenni akkam naan jetta jechuudhaan silas narraa fudhachuun isaanii hin dhoofne jedhee aarii sanaan of ajjeeseera. Ayyee ilma obboleessaa warri finxaaleeyyiin Amaaraa erga ajjeesaniin booddee humnoonni faqqadaa immoo dhufanii meeshaa kenni jechuun gaafa irraa fudhanii jedhan maanguddoon kun aariidhaan akka isaan of ajjeesan nu himte hedduu galatoomiga. Haga ammaatti finxaaleeyyiin Amaaraa sun rakkoo agamii qaqqabsiisaa jiru ajjeechaa lammiilee irratti dabalatee saamicha qabeenyaallee raawwatu jedhama. Mana gubaa jiru jedhama kana kanarraallee meenuu dubbadhu haga ammaatti maaltu ta'e?
amma haalli qabatamaa magaalaa Agamsaa keessa jiru manoonni tokko iyyuu hin hafne suuqiin adda addaa warri daandii asfaaltii irra jiranii akka jiranitti diigamanii kaan barbadaa'anii gaafa sana konkolaataa gurguddaa Isuuzuu baajaajii qabatanii waan dhufaniiruu fi fe'anii deemaniiru qabeenyota hafanii kanneen akka firiijii faallee suuqii keessaa fuudhanii deemaniiru. Magaalittiin wanti tokkollee hin hafne manoonni adda addaa manoonni jireenyaa ilaaltuu ta'anii caccabanii kaan guggubataniiru suura qabatamaallee akka waraabamee taa'u ta'e neetworkii waan hin jirreef achi akkatti ergamuu hin dandeenye ta'ee jira. Waayifaan adda addaa hin hojjetu daataan hin hojjetu iyyuu. Kanaafuu miidhaan qabeenya irratti baay'ee ga'eera. Akkasumallee Agamsa kanaan Oromiyaa irraa adda baasuuf hojii guddaa hojjetaniiru. Sababiin isaa iyyuu naannoon Haaroo Baaginii fi Kiiramuun suni magaala guddaa gidduurra waan jiraniif Agamsi darbee akkatti Naqqamte deemuu hin qabu. Naannoo Giddaa Ayyaana akkatti deemuu hin qabu. Kiiramuu akkatti deemuu hin qabu. Sababiin isaa iyyuu kan isaan jiranii naannoo magaala Haaroo jedhamtu sana asfaaltii irratti ba'anii namni kamiyyuu deemuu hin danda'u akka barbaade. Guyyaa barbaadan konkolaataa dhaabuu danda'u. Guyyaa barbaadanii daandii cufuullee Oromiyaa irraa adda baasaniiru jechuuf danda'ama magaala Agamsaa sana. Magaalaan Agamsaa kun amma gara daangaa Abbayyaatti argama. Naqamtee irraati. Relatively Naqamtee irraa gaafa rannu mee naa himi kamtuma Naqamtee taanaa kamtu taanaa? Daangaan naannoo Amaaraa fi Oromiyaa daangessu laga Abbayyaa gaafa ta'u wajjin lagdi Abbayyaa kun magaala Agamsaa irraa kiiloomeetira 24 qofa fagaatti. Hayyee. Kiiloomeetira 24 fagaatti ganduma magaala Agamsaa Jawajaa Migir kan jedhamu sanadha jechuudha. Laga Abbayyaa irratti kan argamu magaaluma Agamsaatu hanga laga Abbayyaatti deema. Kanaafuu magaalli ibsa adda addaa magaala Naqqamtee deemtee akka garaa hin deemu asirra shaambuu karaa naannaa asiin karaa gadhiisee deemaa jechuudha. Hayyee. Galatoomi. Amma egaa waan ati naa himte keessaati Haroo Baagin Kiiramuu jalatti kan argamtu. Haroon magaalaa Oromoo tokko yogguu taatu Baagin immoo baadiyyaa akka inni ta'ee fi bakka sanatti kaampii waraanaa dhaabbatanii Fixaalayiin Amaaraa kun achi keessatti hedduu akka isaan leenjisan waggaa kana gara nama 700 olii akka isaan leenjisanii fi achirraatii deddeebi'anii lammiilee keenya irratti ajjeechaadhaa fi saaminsa gaggeessaa akka isaan jiranidha. Saaminsa loonii yeroo baay'ee tokko saawwan 3,000 magaala Agamsaa keessaa kan jiraattota Agamsaa fudhataniiru. Akkasumas dhiyeenyuma torban 3 dura nama maqaan isaa Geetaachoo Fayyisaa jedhamu tiksituu kan ture guddaa sanatu loon tisku saawwan 300 kan isaa fudhatanii deemaniiru. Inni lubbuun hafeeraa? Geetaachoo Fayyisaa lubbuun hafeeraa? Jarri kun mee naa ibsi isaan naannoo Amaaraa Gojjamii fi Gondar irraa ba'anii dhufu moo dhalattoota naannoo sanaati warri Amaaraa kun eessaa ka'anii dhufu Fixaalayiin Amaaraa kun moo gama lachuurraati mee naaf himi. Fixaalayyii Amaaraa faannoo jechuudhaan of waaman kuni naannoo Amaaraa irraa seenaniiru. Uffata addaa kan daalacha fakkaatu akkuma loltuu uffata mataa isaanii qabu. Yeroo baay'ee himu mul'atu gaafa nama ajjeesanii. Sana booda garuu bara 77 uummatumti Amaaraa suni naannoo magaala Agamsaa keessaa ganda kophaa isaanii kan keessa jiraatan Godumaaruu bakki jedhamu jira ture. Amma garuu ta'uudhaan magaala Agamsaa ganda Godumaaruu jiran suni jiraattota ganda tokkooti hedduudha. Baay'ee keessa jiraatu. Isaanumti kun hamma garuu tokko ta'uudhaan magaala ganda Agamsaa jala jiru sana gadhiisuudhaan gara Haroo Baaginitti dhufanii
lola eengaddaa uummata nagaarratti baname sana keessallee qaamni lamaanuu akka isaan jiran sirriitti argamaniiru. Egaan qaamni lamaan kuni kan bara 1977 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sababa beelaaf hongeetiin naannoo Kaawaarraatii gara Oromiyaa keessatti warra qubsiifamanii fi warra beela sanarraa hongee sanarraa akka isaan dandamatan kan godhaman warra qubsiifaman naannoo Oromiyaa bakka amma feerte naannoo Amuruu sana jiraachaa akka isaan turanidha. Achi keessaa erga humnoonni Baqqadaa ajjeechaa namicha Mollaa jedhamu irratti raawwate kaaseeti akkasitiin hammaataa dhufanii kan jedhu naa kaaste. Egaan mootummaan akkamittiin ilaala wanna kana mootummaan Oromiyaa naannoo sana jiru yeroo hedduu waraana bilisummaa Oromoo wajjin lola gaggeessuu kan dhageenyu waraana bilisummaa Oromoo balleessina jedhanii sanarratti dhaadhatuu dhageenya. Garuu Oromiyaa bulchina immoo jedhu haga ammaatti furmaata soquudhaa fi daangaa Oromiyaa cabsanii humnoota seenanii daba kana lammiilee keenya irratti akka kana lammiilee keenya irratti raawwachaa jiran kana furmaata kennuudhaaf waan godhan ni qabu waan beektan jira. Egaa uummatattuu gaaffii guddaa inni ta'e kanadha. Sababiin isaa iyyuu sabichaa fidhadheen jechuudhaan maqaa sobaadhaan maqaa warra kaanii kan tureessu kun Baqqadaa Abdiisaa humna waraanaa waliin dhaabbatanii ijaaf ijatti ilaalaa daandii tokko irratti isaan deemanii uummanni sirriitti dhaabbatee ilaalaa baay'ee walitti dhukaasanii magaala tokko keessa oolu ture lamaan isaaniiyyuu. Humni mootummaadhaa fi finxaaleeyyiin Amaaraa kun immoo humni Baqqadaa Abdiisaadhaa fi humnoonni mootummaa magaalaa tokko keessa oolu garuu walitti dhukaasanii naan jechaa jirta. Walitti dhukaasanii garuu saawwan uffatee wanni hanga tokko ofirraa faccisuuf bizoonni gabbaa'ullee wal waamee humni mootummaa hidhate kuni dhiisaa manatti biyyaa dhorkaadhaa jedhanii gizoo isaanitti uummata yeroo meeqa ol deebisanii dubbilee ni jira. Yagguu uummanni finxaaleeyyii Amaaraa kana ofirraa ittisuudhaaf hidhatanii socho'anii humnoonni mootummaa wanna kana dhiisaa jedhanii obbo deebsu jechuudha. Ofirraa ittisuuf bahee darbanii konkolaataadhaan paatrooliidhaan sodaachisuudhaan duuba dhiisu. Kanaafuu karaa mootummaa wanti amma ammaatti manni lafa taa'e hin jiraattota naannoo sanaatii fi namoonni akkas godhani namoonni maatii tokko nama 9 saawwan qabeenya amma kanaa hanna irratti bobba'an kun lubbuu ajjeesuu irratti bobba'an kun qaama seeraatti dhiyaatanii kan itti murtaa'e illee tokko illee hin Hayyee egaan dhalataa naannoo Agamsaa ture kan waliin haasaa turre hordoftoota keenya bulchiinsa magaalaa Agamsaas dubbisnee jirra kan isaaniis isin dhageessisna isin keessan waliin haa ta'u jenna. Egaan obboleessa kiyyaa hedduu galatoomii an gaaffiin gaafachuuf ture xumuradhee jira. Atilleen Oromoodhaan uummata Oromootiin waan jechuu barbaaddu yoo jiraate asumaan erga kaawwachuu dandeessa. Galatoom. Tole faadhaa waan sagalee uummata keessa taatanii baay'ee kabajamaa isin jecha irratti dhaamsanii dhaammadhu naannoo Horroo Guduruu akkasumas aanaa Amuruu keessa ta'aa jiru babal'ifannaa lafaa finxaaleeyyii Amaaraadhaan uummata keenya yoo akka kanaan callifne ilaalle yoo akka kanaan ofirratti ilaalle deeme amma handhuura nu jisiisa kan jedhu baay'ee sodaa guddaan qaba. Sababiin isaa iyyuu meetodiin isaan ittiin dhufaa jiranii babal'ifannaa daangaadha. Naannoo tatta'e muraasa achi onsaa jiru uummata kaasaa waan jiraniif
Jarri kun humna godhachaa waraanaan, ikoonomiidhaan, faayinaanshalii gaafa guddachaa dhufan Oromiyaa keessatti sodaa guddaatu jira. Kanaafuu uummanni Oromoo tokkummaadhaan fala ta'uuf maata kaa'uu qaba jedheen itti dhaammadha. Kanaafuu dhimma kana callisuu qabnu, tokkummaadhaan kaanee dubbachuu qabna, tokkummaadhaan kaanee rakkina kana furuu qabna. Lammii buqqaanii amma jiraachaa jiranii waan nyaatan kan hin qabne baay'ee jiru. Maatiin isaanii, qabeenyi isaanii kan jalaa barbadaa'ee jiru. Ammas immoo wal cinaa haa dhaabbannu, walaa jajjabeessu. Hedduu galatoom ulfaadhu. Tolee ulfaadhaa. Yeeyyee halkan gaarii nagaan. Kan hagammaatti nu waliin ture dhalataa Agamsaa yogguu ta'u, mee amma immoo bulchiinsa magaalaa Agamsaatti isin dabarsaa. Keessan nu waliin haa ta'u. Hello. Akkam jirtu obbo Malkaamuu Akkasaatii? An Daani'el Dibaabaa naan jedhanii miidiyaa Finfinnee News Network irraan bilbilee. Tokkoffaa isin dubbisuun barbaade itti dabalee naannoo keessanitti magaalaa Agamsaatti Finxaaleeyyii Amaaraa gaafa hagayya 30 yookaan akka lakkoofsa Simbiraatti gaafa hagayya 24 lammiilee Oromoo hedduu akkasaan fixanidha. Mee balaan kun hagam uummatarra dhaqqabee namoota meeqatu miidhame? Sirriidha. Guyyaa gaafa sanaa jalqaba ka'umsa Finxaaleeyyii Duuntee Shaneedhaan guyyaa gaafa 22 ji'a 12ffaa rakkoowwan ganama sa'a 12 irratti magaalaa Agamsaa keessatti mudateen gaafa guyyaa 23 garuu Finxaaleeyyiin daangaa aanaa keenya seenuudhaan godina Wallaggaa ba'aa aanaa Kiiramuu bakka Baagiin jedhamu Bunnaa Wanzi jedhamu irraa kanneen faannoo jedhamanii of waaman Oromoo hunda maqaa shaneetiin farrajan gaggeessaa hundaa fi caasaalee mootummaa poolisiilee naannolee Oromiyaa jiran hunda maqaa shaneetiin warri farrajan Finxaaleeyyiin Amaaraa faannoo jedhanii warri of maggaasan meeshaalee gurguddaadhaan magaalaa kana seenuudhaan waajjira mana qopheessaa baankota garaagaraa suuqii yoo xiqqaate suuqii 200 ol saamicha garaagaraa kan irratti gaggeessanii lubbuu naannoo nama 120 kaan 96 lubbuun nama 96 qabatamaa argamee kan owwaalame. Kaan garuu bakki buuteensaa kan hin argamne ammallee kan barbaadamaa jiru ta'uu isaa jecha fayyaa namaallee kan fudhattee deemte kanneen akka daa'ima dargaggoo mucaa xiqqoo Eebbasaa Abbaboo Nagasaa kan jedhamu bakka suuqiitii buttee gara aanaa sanaatti gashitee illee kan fudhattee deemte ammammaatti dararaa jirtu ta'uu isaati. Eebbasaa Abbaboo Nagasaa jedhama jettanii? Eebbasaa Abbaboo Nagasaa kan jedhamu daa'ima waggaa 13 buttee akkasuma namoota Burtukaan Getaachoo Fayyisaa kan jedhamtu shamarree fayyaallee butattee deemtee kan achirratti dararaa jirtu ta'uu isaati. Burtukaan eenyu jedhamti maqaan ishee irra deebi'aa? Burtukaan Getaachoo Fayyisaa. Getaachoo Fayyisaa. Akka dubbattanitti gaafa 22 shaneen rakkoo qaqqabsiisee kan jedhu kaastan shaneen kan jedhamu kun yeroo baay'ee mootummaan waraana bilisummaa Oromoo ittiin waamuudhaaf fayyadama. Yeroo tokko immoo naannoo sanatti kan hidhatee socho'aa jiru humna faqqadaatiin hoogganamutu jira jedhama. Waan kana rakkoo isin jettan maal ture? Qaama kamtu geessise akka isin beektanitti? Kanaatiin warri nama dabarsan kanaatiin
gaafa 22 ta'utti jalqaba kan seenanii caasaalee mootummaa kan milishaa xiqqaate naannoo nama 73 irraa hidhannoo magaalattii keessa seenuudhaan hidhannoo hiiksisuudhaan kan itti fufe jarreen waraana adda bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman kan. Namoonni kannaan jettan milishoota mootummaa milishoota naannoo Oromiyaa dabalatee qawwee 70 ol hiikkatanii waraanni bilisummaa Oromoo warri jedhamanii naan jettan. Uummanni akka naaf himanitti gaafa kana erga humnoonni addaa naannoo Oromiyaa bakka sana gadhiisanii jedhaniiti gaafa 22 sana humnoonni faqqadaatiin hoogganaman dhufanii bakka sanaa uummatarraa meeshaa hiikkatan kan jedhu odeeffannoon ni jira. Odeeffannoon uummatarraa dhageenye gara meeshaa 48 uummatarraa hiikkatan kan jedhutu jira. Isin immoo milishoota keenyallee dabalatee gara 71 olii hiikkatanii kan jedhu kaastanii humnoota faqqadaa adda baasanii ni beektu isin humnooti waraana bilisummaa Oromoodhaa fi waraana bilisummaa Oromoo ABO WBOdhaa fi humnoota faqqadaa kan jedhan antu achi keessatti socho'a. Humnoota faqqadaa kanaan adda baasanii beektu warra kam? Faqqadaadha kan jedhamu ijoollotuma safaraa naannoo wal ijaaranii naannoo irratti socho'anii namoota meeshaa qaban adamsanii kan buusan sana kan nuti beeknu malee gareen kana adda baasnee kan hin beekne ta'uu isaa jecha ijoollota safaraa lagawwan Abbayyaa kan jedhamu nuu gaditti kiiloomeetira 37 kan fagaatu keessatti leenjii gabaabaatti laatee naannoo irratti bobbaasanii kan socho'aa jiran namoota keenya hidhataa dhuunfaatti milishaa akka aanaatti jiran milishaa naannoo kilaasterarra jiran duukaa walii qabatee meeshaa 70 wayii ol kan sassaabame guyyaa gaafa sanaa jechaadha. Amma warri meeshaa kana hiikkatee akkana ibsaa jirtanitti humnoota warra naannootirraati ijaaramanii akka faqqadaadhaan ijaaramanii naannoo socho'anidha jechuudha. Ayyee galatooma. Egaa meeshaa erga isaan dhufanii faqqadaan erga uummatarraas milishootarraas erga meeshaa gara 71 ta'u hiikkate booddee gaafa 24 warri finxaaleeyyii Amaaraa dhufanii yakka kana lammiilee keenya irratti akka raawwatan ibsamaa jira. Isinis kanuma mirkaneessitu jechuudha. Waajjiraalee qaancaqasee kana baankiilee hunda sana qabeenyulee suuqota 200 ol kan saamame guyyaa gaafa 23 sana finxaaleeyyiin meeshaalee gurguddaadhaan hunillee mataa isaanii laga keessatti na uguranii mataa isaa meeshaatiin giddii laga rasaasa meeqannatti ciccitee anillee lubbuu koo baafadhee waraanni mootummaa humni addaa naannoo Oromiyaa guyyaa kaleessaa reefu nu qaqqabannaan uummanni keenya keessatti inni hafillee uummata 50 olii kan buqqee kan ta'e jecha. Mee gara boodaatti illee waan sana odeeffannoodhumaa fi yoo danda'amee fi suuraa fi suur-sagalee yoo qabaattan nu ergitu miidiyaa dhagatee fi waan sanan barbaannaa addunyaan illee rakkoo deddeebi'ee naannoo keessan sanarra ga'u amma gurraa qabu garuu waan ta'e sana qabatamaadhaan ragaa qabatamaa qabaachuun barbaachisaa dhagatee fi isa sanallee nu gargaartu. Egaan obbo Malkaamuu wanni kun amma dhaabbatee jira moo itti fufee jira jechaan kun? Amma humni addaa guyyaa kaleessaa nu qaqqabee humni addaa naannoo Oromiyaa nu qaqqabee jira. Uummata keenya amma ijaaraa jirra. Uummanni bakka buqqa'ee irraa gara magaalaatti aanaarraa gara aanaatti inni baqatee jiru kiiloomeetirii 34 hanga 24 kun zoolii gad baqatee kan jiru gara magaalittiitti kan socho'aa jiru ta'uu isaati. Sodaan ammayyuu jiru gara fuulduraa jechaadha. Sodaan itti fufee jiru naannolee finxaaleeyyii godina Wallaggaa ba'aa aanaa Kiiramu Bunnaa Wanzii kana keessa meeshaalee gurguddaadhaan hidhatanii kanneen hidhataa waraana mootummaa keessaa kaadanii ba'an iddoo sana keessa kan socho'aa jiran yeroorraa yerootti saamicha garaagaraa uummata keenyarraan kan ga'aa jiran kanneen akka loonii magaalatti as babba'anii meeshaalee gurguddaadhaan kan sodaa kanaan uummanni keenya ammallee kan qabu malee ajjechaan amma
magaala keenya xiqqoo dhaabbatee jira nagaadha guyyaa lamaan kana. Aha. Amma rakkoon jiru humnootuma mootummaa keessaati kan badanii jiran rakkoo uummatarraan kan gaggaa'aa jirantu jira malee kan finxaaleeyyii Amaaraa erga milishoonni naannoo Oromiyaa naannoo sanatti kaleessa deebi'aniiti amma nagaan xinnoo deebi'ee jira akka jettan. Yeroo garaagaraatti horii loon illee ooffataa jiru jedhama. Loon hagam fa'aa ooffatanii yeroo gammaatti warri finxaaleeyyiin Amaaraa kun? Guyyaa gaafa rakkoo sana mataasaa yoo xiqqaate loon naannoo 500 oolan magaalittii keessaa loon uummataa kan oofame. Loon duwwaa osoo hin ta'in konkolaataa mataasaa fidataniiti qabeenya konkolaataa san fe'atanii loon waan kottee re'ee hoolaa waan magaalittii keessa kan jiru hunda kan guyyaa gaafa sanaallee kan oofatan yeroo irraa gara yerootti deddeebanii horii loon kana hanga 150 200 kan isaan ooffatanii takka seenanitti kan ba'an uummata keenya dhukaasanii jechaadha meeshaa gurguddaa. Hawaasni achirraati akka nu himanitti lolli kun waggaa lamallee ta'eera kan nutti deddeebi'aa jiru. Egaan inni kun hammaatee yeroo tokkotti saba mana ga'u ajjeesuu isaaniiti kan wanni godhe malee yeroo garaagaraatti nam tokkorraallee gara 300 yeroo isaan itti uffatan jira. Walumaa galammoo yeroo isaan loon gara 3,000 fa'aa uffatantu jira jechaa jiru. Wanni kun dhugaadhaa? Dhugaadha. Takka seenatti yoo xiqqaateef loon hanga 800 hanga 1,000 yeroo oofan ganda lummaa waalli kan jedhamu ganda keenya jala magaala keenya jalatti kan hammatantee jirtu kiiloomeetirii 5 kan fagaattee jirtu qonnaan bulaa adda duree hedduu loon garaagaraa baay'inaan kan qaban harma sana kan seenan isaan yeroo yerootti. Hayyee galatooma. Akkanaan jedhanitti hawaasni akka jechaa jiranitti jarri kun haguma yartuudha kan Gojjamii fi Gondar irraa dhufan malee naannoo sana keessa qubatanii jiru. Kaampii waraanaa achi keessatti dhaabbatanii jiru. Keessumaa bakka Haroo Baggiin jedhamu kaampii dhaabbatanii humnoonni finxaaleeyyiin Amaaraa faannoo jedhaman kun leenjii achumatti fudhataniiti uummata keenya irratti deddeebi'anii bobba'aa jiru. Irra guddaan isaanii warra sababa hongeetiin bara 1977 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara kaabaarraati sababii beelaatiif gara Oromiyaatti geeffamanii warra qubsiifamanidha. Achi keessaati kaan isaanii afaan keenya iyyuu ni beeku kan jedhu uummanni himachaa jiru. Hagam dhugaadha wanni kun? Dhugaadha sirriidha. Naannoo godinuma sana keessa aanaa sana keessa naannoo Haroo Baagiin kan jedhamu Bunnaa Wanzii kan jedhamu sana keessa kaampii isaanii godhatanii meeshaalee gurguddaa sanaatiin achirratti waraana mootummaa keessaa sabaan kan adda ba'anii iddoo sanatti mammakaman wajjin isaan leenjii ga'aa fudhatanii uummata keenyatti bobba'an sirriidha. Uummata. Amma warri waraana mootummaa keessa baba'an kun warruma Amaaraati moo warri kaanillee keessa jiru? Sabaan Amaara kan ta'e. Sabaan Amaaraa kan warra ta'edha. Hayyee galatooma. Galatooma. Haroon Baggiin sun Oromiyaa keessa miti? Oromiyaa keessa. Haga ammaatti mootummaatti iyyattanii wanni kun amma rakkoon kun dhuguma dubbachuudhaa fi rakkoo gadi fagoodha. Rakkoo lubbuu lammiilee keenyaa galaafataa jiru. Mootummaa naannoo Oromiyaatti himattanii hundeedhumaan akka isaan furanii fi wanna kana waan gaafattan ni jira. Yoo gaafattanitti ta'e deebii akkamii isiniif kennan? Gaafanne yeroo irraa gara yerootti waraana federaalaa poolisii federaalaallee iddoo yeroo tokko nurra ramadanii naannoo sana federaala keessaa sabaan kan Amaara ta'e wal qoqqooduudhaan kan rakkoon sun itti hammaataa ta'e nan sana waraana federaalaa sana iddoo kanarraa baasanii humnoota addaa naannoo Oromiyaarraa ramaddiin kanaa kan nu gaggeeffamechaa yeroo ammaa kana. Amma waan fooyya'anii waraanni lammiilee Oromoo ta'anii nama fo'amee mootummaa naannoo Oromiyaa waraana lammiilee Oromoo achitti ramadanii jiru jechuudha. Hayyee galatooma. Akka ilaaltanitti rakkoon kun gara fuulduraatti
ni furamu jettanii yaaddu rakkoon kun furamuunis rakkoon kun deebi'ee hin dhaqqabu jechuu kar tokkoon sana jechuu yogguu ta'u lammiilee humnoota finxaaleeyyii Amaaraa kanaan ajjeefamaniif immoo mootummaan dhugaa isaanii baasuudhaa fi warra rakkoo kana dhaqqabsiisee seeratti dhiyeessuudhaaf wanna tokko ni godhatanii ni abdattu. Eeyyanii abdan amma karaalee garaagaraa Wallagga Bahaan illee mootummaan naannoo Oromiyaa dhageettii iyyata keenya dhaga'ee humna poolisii naannoo Oromiyaa akkasuma ramadee kan deemaa gara keenyatti ramadee jiru ta'uu isaati. Amma daandii sababa daandii iddoo garaagaraa irratti ganna ta'e daandiin ciccitee amma humna amma nu qaqqabe mataasaa reeshina malee nu qaqqabe jecha sababa daandiin iddoo garaagaraa irratti rakkoo ta'ee jiruuf malee mootummaan dhageettii iyyata keenya dhaga'ee rakkoo iddoo sanaa hin furaa kan jennu abdii fuulduratti illee hin qabna jecha jarreen kanarratti olaantummaan seeraa akka fudhatamus abdii fuulduratti hin qabna. Hayyee galatooma. Argitanii naannoo Oromiyaa keessatti yeroo garaagaraatti gaa lammiileen Oromoo humnootuma mootummaatiin yogguu isaan ajjeefamanis immoo kan bakkeematti yogguu gataman argitanii sababii garaagaraatiin sababii siyaasaatiin lammiilee Oromoo manadhaa keessaa illee baasanii ajjeesanii gataatti jiru. Kun yeroo garaagaraatti nuti miidiyaa dhagati taanee fi uummanni rakkoo kana nutti mata jechuudha. Waan kana laalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa lammiilee Oromoo irraanii argitee siyaasaaf jecha Oromoon dhumti wal ajjeesuu irraa mootummaan naannoo Oromiyaa waan akkasii irraa akka of qusatu maal waan keessa beektan ni jira. Waan akkasii kun deddeebi'ee Oromiyaa keessatti ta'a naannoo Naqamtee fa'itti yeroo hedduu ta'e naannoo Amboo fa'i keessatti yeroo hedduu ta'e mootummaan Dr. Abiy gaafa aangootti dhufee jedhu nuti kanaan booddee callisnee hiniinu namoota tarii yakka raawwatanii jiran seeratti dhiyeessinee hiina malee kan jedhu fa'aa dubbatee ture. Amma garuu lammiileen hidhamuuyyuu miti hidhaa keessaallee baafamanii ajjeefamaa jiru. Sana duwwaas immoo miti lammiileen sababuma hin beekamneen daandii irraa qabamanii ajjeefamu. Kun waan akkasii babal'atee deemaa jira. Waan akkasii kana akkamiin ilaaltu mootummaan naannoo Oromiyaa amma sana duwwaas miti egaa finxaaleeyyiin Amaaraa yeroo ammaa kanatti Oromiyaa keessa seenanii kaampii waraanaa dhaabbatanii lola gaggeessaa jiru. Mootummaan Oromiyaa garuu xiyyeeffannoon kennee hagammaatti waan argaa jirru lammiilee Oromoo irraan rakkoo geessisuu malee diina alaa dhufu kana Oromoo irraa ittisuudhaa fi saba keenyaaf wabii lubbuu kennuu hin dandeenye. Akkamittiin ilaaltu wanna kana gara fuulduraatti ni furamattanii ilaaltu amma naannoo Amaaraa fudhadhaa ilaalaa gaafa humni mootummaan jijjiiramee warri wayyaanee gara kaabaatti deebi'anii jiranitti humnoonni alaa galan marti kan Oromoo duwwaa hin turre naannoo Amaaraatti galaniiru. Kan hidhatanii galantu ture. Warra hidhatee gale sanallee nam tokkollee hin eegsisne jarri. Wanni City Hall keessatti waliin taa'aniiti waliin wanni godhatanii ergasiiti humna ofii jabeeffatanii Oromiyaadhaa fi naannoo kaabaa naannoo Tigraay keessatti bobba'aa jiru. Oromiyaan immoo achi as deebi'ee walirratti bobba'anii warra bilisummaadhaa fi walabummaa Oromoo wabii lubbuu Oromoo mirkaneessuudhaaf socho'an irratti lolli banamee yeroo hedduu humnoota alaa dhufanii wajjiniin lolli gaggeeffamaa jira. Warri Oromoo akkamittiin ilaaltu wanna kanaa yagguu alagaadhaan dhufee ajjechaan saba isin gaggeessitan irratti raawwatu. Akka wantoonni akka kanallee yeroo ammaa kana keessatti wanti nu mudatu illee jiru. Akka irratti wantoonni kun waan nu mudateeru hin jiru. Agaruma yoo jechuu barbaaddu ta'ee fi amma erga kaleessa milishaan isin na ibsaa turtan isiniin affeeramanii naannoo Agamsaa kana dhufaniiti lammiileen Oromoo nagaa ta'an qabamanii ijoolleen fa'aa qabanii yeroo ammaa kanatti hidhaa jiru. Namootumti nagaa qabamaniiti hidhaa akka isaan jiran dhagaa jirra.
namoonni kun meeshaa hiikkachiisuu yogguu faqqadaan humnoonni faqqadaa dhufanii meeshaa hiikkachiisan wajjin hiikkachiistan kan jedhu namootni nagaa kana keessaa harka hin qabnellee hidhaa akka jiranidha. Namoota hedduun hidhamanii akka jiranidha. Milishaan keessan maaliif lammiilee warra sarvaayivar ta'an warra ajjechaa kanarraa hafan maaliifidha obbo Malkaamuu? Galatoomaa jecha naannoo kanarratti nu guyyaa kaleessaa reefuu uummata ijaaraa kan jiru ta'uu isaati. Namni hidhamee iddoo keenya irratti dararamaa jirullee kan hin jirre ta'uu isaati jechaadha. Uummanni of ijaaree namoota warra iddoo biraatti buqqa'an ijoollee isaa fudhachaa obboleessa isaa waammachaa kan inni daandiitti ba'ee magaala keessa sosocho'aa jiru malee namni to'atamee iddoo humna addaa kana jirus milishaa keenyaatiin kan to'atamee hin jirre ta'uu isaati jechaadha. Kuni yaada olola ta'uu danda'a. Hayyee egaa yoo waan akkasii ta'ee fi lammiilee irra utuu rakkoon tokko hin gahin gallakkisuudhaaf waadaa ni seentu miidiyaadhaa fi namoota nagaa namoota ajjecha finxaaleeyyii Amaaraa irraa hafanii warri humnoonni Oromiyaa ammoo dhaqanii karaa biraatiin dararuuni xiinsammuu namoota kanaaf garmalee miidhaa akkasumas immoo jireenya isaaniitiif abdiin hin jiru jechuudha. Waan kun baay'ee waan nama gaddisiisudha. Yoo waan akkasii hin jiru naan jettanii gara fuulduraatti illee waan akkasii akka hin goone lammiileen hidhamanii jiran yoo jiraatanii yakka malee warri hidhaman akka gadhiifaman asumaan waadaa ni seentu. Ni seena rakkoon tokko hin jiru. Qaamni amma dhufe kun uummata isaaf nama halkanii guyyaa deemee dhufee lubbuu uummata shantama oolche waan ta'eef abbootii gadaa hedduu ijaarrannee magaala keenya keessatti ni qabna waan ta'eef waadaa ni seenna. Uummata keenya gara malee hin dararru. Seera alatti namni iddoo kana dhufe humni addaa poolisii naannoo Oromiyaa kun dhugaadha. Elaa filaameetiin hojii waliin kan hojjechaa jiru ta'uu isaati. Hayyee galatoomaa obbo Malkaamuu. Egaan gaaffii nuti isin gaafanneef deebii bal'aa nuuf laattanii hedduu galatoomaa isiniin jenna. Gara fuulduraatti illee isin dubbisnee naannoo keessanitti waan rakkoo deemaa jiru kana hordofnee miidiyaa keenyallee ni tamsaasna. Miidiyaan kun Finfinnee News Network jedhama. Akkasumas humnoonni addunyaa odeeffannoo nuti argannu kana yeroo baay'ee odeeffannoo mirkanaa'aa ta'e itti gargaaramu. Kanaaf odeeffannoo qulqullaa'aaf laattan jedheen abdadha. Wanti hafee waan naaf himuu barbaaddan ni jira. Gara fuulduraa irratti magaalli cimaan xiqqoo asirratti yaada ibsachuu barbaadan uummata Oromoo biraan naageessan waajirri mana qopheessaa magaala Gamsaa magaala guddattuu reefuudha. Uummataan kan ijaaramte hojjetaa 32 kan hojjeta jalatti qabdi. Miindaa mataa ishee sabbata uummataa irraa sassaabbattee kan isheen jiraattu waan ta'eef sagalee kana sagalee uummataan naaga'aati karaa danda'ame uummanni akkanaa birmatu kanan jedhu barbaade. Amma finxaaleeyyiin Amaaraa kun mana qopheessaa Agamsaa kan humna hawaasaatiin ijaarame gubanii deeman immoo maal godhan maaliif gargaarsa hawaasaa barbaadan asirratti? Hojjetaan itti hojjetu dookumentii faayilaa ragaa uummataa kan qabatee jiru kan achi keessatti balleessee deeme waan ta'eef naannoo kanarratti deeggarsa nu barbaachisa. Galatooma. Egaan isin obbo Malkaamuu akkasaa bulchiinsa magaalaa Agamsaa kana miti jalqaba irratti akkasumaan odeeffannoo dhageessanii bilbilee isin akkas miti? Hayyee hedduu galatoomaa isiniin jenna. Egaan yoo ragaa amma ragaa suuraaf sagalee waan qabdan ni qabdu mee waan kana magaala keessa kiiloomeetirii 37 kan jedhamu laga Abbayyaa kan jedhamu iddoo sanarratti baqatanii uummanni 50 ol kan iddoo kanarraa kan inni buqqa'e jechaadha. Uummata bakka bu'e taanaan uummataaf qabsaa'a taanaan Oromoo taanaan uummata kanarraa yeroo sana dhukaasee deebisuu danda'uu qaba malee naannoo kana hojii wal qabatee iddoo garaagaraa irratti finxaaleeyyii duukaa hidhata qaba kan jedhee nama shakkisiisu naannoo kana hojii wal qabatee. Haa ta'u hedduu galatoomaa
Egaan ibsiin ammaa kuni waraana faqqadaadhaan hoogganamanii kan lammiilee Oromoo irraa meeshaa akka obbo Malkaamuu gaafa 23 natti fakkaata. Gaaf sanaa humnoonni faqqadaa deemanii lammiilee Oromoo irraa meeshaa gara walumaa gala milishaa irraas dabalatee gara 71 akka isaan hiikkatanii ergasii booddee guyyaama sana warri finxaaleeyyii Amaaraa naannoo sanatti dhaqanii uummata keenya akka fixanidha. Humnoonni faqqadaa warra finxaaleeyyii Amaaraa kana wajjin illee uummatarraa jara kana illee ittisuudhaaf fedhii akka hin qabaannee fi bakka sana lakkisanii gara Abbayyaatti akka isaan deemanidha kan naa ibsitanii. Haala sana irratti hundaa'ee uummannis bulchiinsi agamsaa kan obbo Malkaamuu faalleen humnoonni faqqadaa tarii warra finxaaleeyyii Amaaraa wajjin illee waliin hojjechaa jiru kan jedhu shakkii qabna kan jedhu kaastu. Egaa galatoomaa isiniin jenna. Odeeffannoo bal'aa waan nu laattaniif hedduu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Gara fuulduraatti illee haala keessa jirtan bilbilee isin hordofna. Ulfaadhaa guyyaa gaarii. Egaan hordoftoota keenya sagaleen amma dhageessan kun sagalee obbo Malkaamuu Akkasaa bulchiinsa magaalaa Agamsaa aanaa Amuu godina Horroo Guduruu Wallaggaa ture. Isaanis ajjechaa jimlaa lammiilee Oromoo irratti magaalaa Agamsaa fi naannolee keessa irratti gaafa hagayya 30 finxaaleeyyii Amaaraan raawwate ilaalchisee ibsa nuuf kennaa turani. Egaan sana wajjin wal qabsiisanii kan isaan kaasaa turan waa'ee humnoota faqqadaa Abdiisaati. Humnoonni faqqadaa Abdiisaa naannoo sana keessatti socho'uu fi ijoollee naannoo sanaatti irraa kan ijaaramedha kan isaan nuuf kaasanii. Haa ta'u malee akka obbo Malkaamuu Akkasaatti humnoonni faqqadaa Abdiisaa kun gaafa hagayya 29 jechuudha. Kan akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa 20 hagayya 23 magaalaa Agamsaa seenuudhaan lammiilee hidhatanii jiran lammiilee naannoo sana jiraatan jechuudha waraana kan hin taane irraati. Akkasumas milishaa isaanii irraa meeshaa walumaa gala 70 ol akka isaan deemanidha. Haa ta'u malee borumtaa isaa warri finxaaleeyyiin Amaaraa kun erga kun ta'e booddee borumtaa isaa seenuudhaan lammiilee Oromoo irratti ajjechaa ganamaa kaasanii akka amma waaree booddee sa'aatii 2tti ajjechaa kana raawwachaa akka isaan turan ture kan dhageenye kan hawaasa irraas dhageenye obbo Malkaamuu irraas dhageenye. Akka obbo Malkaamuun jedhanitti obbo Faqqadaa Abdiisaa humnoota isaa achi keessa akka inni sochoosaa jiruu fi haa ta'u malee lammiilee Oromoo irraa ajjechaa jimlaa finxaaleeyyii Amaaraa kanaan gaggeeffamu qolachuudhaaf fedhii kan hin qabne maayyuu lammiilee hiikkachiisaa akka inni jiru kan achi himan. Egaan oduun biraatiin akka jedhanitti Faqqadaa Abdiisaan kun soddaa obbo Malkaamuu Akkasaa akka ta'e illee ni himama. Obbo Malkaamuu Akkasaa obboleettii Faqqadaa Abdiisaa kana akka isaan fuudhan himama. Ta'u malee haga ammaatti Malkaamuu illee hin gaafanne wanni kun waan personaal fi waan dhuunfaa gadi ta'eef sanallee hin gaafanne. Haa ta'uuti hawaasni akka jedhanitti ejjennoo addaa akka jarri kun lamaan qabanidha kan nuuf himani. Humnoonni Faqqadaa kun rakkoo deddeebi'ee finxaaleeyyii Amaaraatiin naannoo sanatti uumamuuf bu'uuraa kan jedhan hawaasarraa ni jiru. Sababiin isaas akka jedhanitti obbo Mollaa namicha jedhamu namicha lammiidhaan Amaara ta'ee naannoo magaalaa Agamsaa sana jiraachaa ture. Humnoonni Faqqadaa waggoota dura erga ajjeesanii booddee haaloo sana bahuudhaaf jecha uummata Oromoo irratti ajjechaa raawwachaa akka isaan jiranidha. Egaan obbo Malkaamuun shanee jedhanii naaf kaasanii shaneen kun kan yeroo baay'ee mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo ittiin waamuudhaaf gargaaramudha. Haa ta'u malee shaneen kun deddeebi'amees kan himamu fakkeenyaaf hooggantoonni mootummaa kan akka obbo Angaasaa Ibrahim, obbo Taayyee Danda'aallee kan isaan kaasanii dubbatan humnoonni mootummaa hidhatanii socho'an humnoonni mootummaan hidhachiisee sochoosu kan jedhaman kuni lammiilee irratti akka isaan raawwachaa jiranidha kan himamu.
obbo Malkaamuun immoo yakka meeshaa kan hiikkate shaneedha jedhani. Shaneen kun kan obbo Faqqadaa Abdiisaa akka inni ta'e illee nuu mirkaneessaniiru jechuudha. Egaan wanni kun waan wal qabatudha. Mootummaatti ijaaree jara kana bobbaasaa jira nama jechisiisa. Itti dabalaanii lammiileen achirraati akka nuuf himanitti waraanni Faqqadaa kunii fi waraanni mootummaa walitti dhukaasaa wal lolaa hin jiranii. Jechuuyyuu magaalaa galanii bahaa jiru. Garuu walitti hin dhukaasanii kan jedhani. Kun kan inni mul'isu beekamtii mootummaatiin humni Faqqadaa kun akka inni socho'aa jirudha. Haa ta'u malee obbo Malkaamuu akkasaa humnoonni Faqqadaa kun Qaaleeyyi Amaaraa nurraa qolatu kan jedhu abdii tokko kan qaban akka turee fi maaliifiti erga Oromiyaa bilisoomsuudhaaf yookaan Oromoo bilisoomsuudhaaf socho'u erga ta'eeti maaliifiti Qaaleeyyi Amaaraa kana nurraa hin qolanne kan jedhu gaaffii gaafatan jechuudha. Egaan deebii kana Faqqadaa Abdiisaatiif dhiisna. Haa ta'uti waan asirraa hubannu humnoonni Faqqadaa Abdiisaa kun kaayyoo bilisummaa yookaan bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatii fi waan ijaaramanii socho'aa jiran hin fakkaatu. Waan humnoota mootummaa fi Qaaleeyyi Amaaraa kana wajjin illee hariiroo qaban fakkaataa obbo Malkaamuunis kanuma kan isaan jedhan jechuudha. Egaan tamsaasni keenya har'aa kana fakkaata jechuudha. Walumaa gala wanti asirraa hubannu Qaaleeyyiin Amaaraa naannoo sanatti kan isaan ijaaramanii socho'anii waggaa lama asii bakka haroo Baggin jedhamu kan magaalaa Agamsaa irraa hin fagaanne aanaa Kiiramuu keessatti kan argamtu keessaa akka inni ta'edha. Wanni kun baay'ee illee kan magaalaa irraa fagaattu miti. Deemsa sa'aatii tokko duwwaa akka isheen taatedha kan hawaasarraas dhageenye. Egaan achirraatii socho'aa akka isaan jiranidha. Haroo Baggin kun akkuma maqaa isaa irraa illee mul'atu naannoo Oromiyaati. Oromiyaa keessatti argamti. Haa ta'uti daangaa Amaaraatti dhiyaattee kan argamtudha. Oromiyaadhaa fi naannoo Amaaraa kan daangessu galaanni Abbayyaa ni jira. Galaana Abbayyiin asitti jechuudha kan ta'aa jiru. Faqqadaanis immoo hamma galaana Abbayyaatti illee kan deemaa jiru. Egaan kana fakkaata. Egaan hordoftoota keenya gara fuulduraattis waan kanaa fi waan kana fakkaatan ilaalchisee humnoota mootummaa illee dubbisanii yaadna. Gama lachuuyyuu gara hawaasaa fi gara mootummaa aangoorra jiru kanaati gaafannee isin dhageessisuudhaaf ni yaalla. Obbo Malkaamuu akkasaan akkaataa jedhanitti amma lammiin hiinee dararaa jirru hin jiru jedhani. Haa ta'uti hawaasni akka jedhanitti kaleessa gaafa humnoonni milishaa naannoo Oromiyaa naannoo sanatti deebi'anii jiran lammiilee hidhanii dararaa akka isaan jiranidha. Daa'immoonni illee warra hidhama keessatti akka isaan argamanidha. Kan maatiin keenya illee achi keessatti argaman jedhan illee ni jiru. Egaan dhugaan kamisa jedhu rabbitu beeka. Akkasumas immoo hawaasa achi jirutu beeka jechuudha. Gara fuulduraatti garuu hordofnee wanna kana mootummaa naannoo sanaa fi mootummaa giddu galeessaa illee gaafachuudhaaf rakkini goona. Haa ta'uti obbo Malkaamuun namni hidhamee jiru yoo jiraate walabaa gadhiisna kan jedhullee abdii nuuf kennaniiru. Abdii waadaa isaanii kan akka eegan qabna nullee. Egaan hordoftoota keenyaa kun ajjecha finxaaleeyyiin Amaaraa lammiilee Oromoo magaalaa Agamsaa aanaa Kiiramuu keessatti argaman godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti argaman irratti gaafa hagayya 30 kan raawwatan ture. Hagammaatti lammiileen 120 ol akka isaan ajjeefaman achi keessaatii lammiileen 96 kan mirkanaa'an ta'uu obbo Malkaamuu akkasaa nuuf heeraniiru. Egaan kun Finfinnee News Networkidha. Anis Daani'el Dibaabaati. Waan waliin turtaniif galatoomaa jenna.